Harun Rabbi Rabbi guyyaa irraa kanaa sababa Qur'aanaa fi bakka kanatti waliin qabe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii galanni haa ga'u. Erga rabbii kenna galatoonfannee dhaamsi aga ganamaatiin udhamamaa jiru dhaamsa nama maraafuu fakkeenya ta'u gorsa ta'u warra waan dhagahetti hojjetu rabbi nu haa taasisu. Ani wanni ani dhaamadhu yoo xiinxaltanii ilaaltan Qur'aana baran diinii barannu nurraa golomphatee jira jechuun gadi dhaabbatee hin jiru jechuudha. Akkuma godina keenyatti rakkoo diinii qabnaa. Sababni nuti akkas taaneef maali? Biyyi tokko jijjiiramuuf, biyyi tokko guddachuuf dura rakkoo isii qoradhuu jedhan. Biyyi tokko jijjiiramuuf rakkoon biyya teennaa waa afur miidhamnee waa afuraan kana isin himee sagantaa badhaasatti sennee san booda gargalgallaa san dura dubbachuun dura ijoolleen xixiqqoolleen haa callistu. Qalbii tokko wal haa dhageeffannuu jechuu barbaadeeti. Ani nama yoo yaaman hafu ka yoo dhufu rafu hin barbaadu. Nam yoo yaaman hafu ka yoo dhufu rafu. Callistee ijoolleen eegi ijoolleen tun callistee rakkoo afur qabna. Ta diin irraa nu shaagaltee ta quraana uf dudduuba dhiisne jechuudha. Rakkoo afuraan tanaa furmaatii isii diinit deebuudha. Tokkoffaan maaltu harkaanu qaba yoo jettan hubbu duniyaa jaalal duniyaati. Lammaffaan siyaasa. Sadaffaan saayinsii. Afuraffaan gosummaa. Afuri. Tokkoffaa jaalal duniyaati yoo jedhu namni yoo ganama irriibaa ka'u nagaan bultanii oolmayi nagaa bultiin isan badhaadha horiin ol gulgalee sorqobattanii ooburuun akkam waan duniyaa wal gaafat moo ijoolleen har madrasa deemte ijoolleen har quraan baratte diini wal gaafat moo namni duniyaa wal gaafata? يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هدون المنامة الدنيا تنبيه الرا الدنيا تنتلچه هبته بيخ آخرا مو اندقت وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جرو جرجرتو jiruu duniyaa hin jaalattanii akhiraan mon dhiiftan. Hasanul Basri rahmatullah alayhi ormo tokko dhaqqabee ummat tokko wal gahee jedhe ummati kun ummat duniyaa beekurraa warqii gurguratan osoo kiiloo rinkenne qubaan akkan qabanii warqiin tun kiiloon isii aganedhanii warqubaan beeku jiraa'e. Walaa yuhsin yusalli ammoo salaatiin tolchanii jedhe. Inna duniyaa beekurraa warqii akkan qubaan tuqanii odoo kiiloo rinkenne qubaan beekan ammoo akhiraan beekan. Akkas taanee jechu namni aga duniyaa leellisu akhiraan qaban aga duniyaa jaalatu akhiraan tolchinee beek aga duniyaadhaaf dhimmamu akhiraan isa yaachifne tokkoffaa tana mudanne jechu. Duniyaan har'a nu keessatti qoma kana keessa bakka qabdi akhiraan ammoo bakka hin qabdu. Yoo jaalalli duniyaa qoma nu seente akhiraan hin baati. Akhiraa fi duniyaan bakka tokko hin ta'etu. Namni rabbitti amanee akhiraa qoma qabata duniyaa harka qabata. Aguma xiqqoo irra jiraannatti uf beeyna nuti. Addunyaan tun akka dindilaati nuufi. Duniyaa xiqqoo haganatti irra jiraannu tanaaf jecha akhiraa kan dhabne akhiraa kan irraanfanne diin kennaa kan daganneen dhaamsa xiyya. Lammaffaan
barnoota saayinsii tokko takkii barnoota duniyaa barannu kan ani barnoota duniyaa dhiisa jechuu kiyyaa miti. Nama kutaa 12 baratu takkii kutaa 8 baratu takkii kutaa 6 baratu quraana weessa qaraa yoo laaltammee uf gaafadhaa xiinxala alifiun qaraanee takkii quraana sanuu baay'een qaraane jechuu ufii tamaarii duniyaa tana kutaa 12 barnoota akhiraa tak namuma quraana hin baratin akkas mudan aga barnoota sanirratti abbaan maatiin ijoollee barnoota duniyaa irratti to'annu barnoota akhiraa barnoota quraana diin kenna irratti hin to'an. Abbaa wahiitu ilma wahii qabaa jedhan ilma ufii kana barnoota madrasaallee galche barnoota akaadaamii ta duniyaa tanallee galche. Mucaan kun muca dhibaatii muca nam rabbashu barnoota akaadaamii man barumsa duniyaa khabaratu barsiisa rabbashe barsiisa jeeq yaale walaaji megbaat kilkilno walaaji zenaa jedhaniin maatii fiddu malee seenuu hin dandeettu maatii fidii. Mucaan kun abbayaan barsiisan akkas nagusse hoonna fidii jennaan abbaan harka qabatee fidi bitta mucaan kan akkam rabbashe akkan ta'ee jennaan yaa barsiisa lammeessoo ittiin deebi'u dhiifamnuu godhaa nuu seensisa jedhee mata qaqqabate kabajaan mucaa ofii seensifate. Mucaan kun amalii isaan mallee sin dhiisne barsiisa qur'aan barsiisullee rabbash barsiisa qur'aan rabbash kana ka qur'aan qaraasisinni rabbashennan barsiisa ustaaziin kulleen deemi maatii fidii jedheen yoo inni maatii fidii jedhuun mucaan akkum kaan abbaa dhufe abbaa akkas seenuu na dhowwani akkam ta'a jennaan ustaazi khamis sigus khaminni maan ta'u dhufe harkitti caccabsate dhaanu dhufe ustaazi qur'aan barsiisu tadiini rabbii nu barsiisu harkitti caccabsate dhaanichaa dhufe ta duniyaa barsiisammoo kabajaan ulfinnaan yaa barsiisa naaseensi jecha kadhate qadri nuti diiniif barnoota duniyaa wal bir qaban laala akkasi diini rabbi miilanir deemnee jechu yoo dhugumtaate namni ilmoo barsiifachuu barbaade dur nam ilmoo sun isaa barsiisu kabaj kennu qabaa jechu nam ilmoo sun si barsiisu bir dhaabbachuu qabdaa jechu yoo yu sheekhin kun maleekaet dhiis sheekhin si qaraasis way maleeka ta'e maleekanit namuma keetiit jiru barbaadu garuu diini si barsiisu jira sheekhi kanallee bir dhaabbadhu ustaazot bir dhaabbadhaa diini rabbii irratti ijoollee to'adhaan dhaamsiyyaa wanni nu mudanne ijoollee teen aga barnoota duniyaa irra jabeessuun ta'akhiraa irratti hin jabeessine tan mudan. Inni sadaffaa gosummaan nu jira gosummaan tun inni nami isin deemullee wallaalaa isinlee waa wallaalummaati. Gosummaan tun inni akshaamaati islaamummaan ammoo akka duutii jedhan shaama yoo afuufan hin dhaamaa aduun hin dhaamtu mattaa'oqaan kee goskan kee caala islaamummaadhaa jechu. Gosummaan nu arleellisnu kun garricha kun burjicha kun sulxichaa fi kun hin gabraa garri kun boorantichaa jennee nutu gosaan wal qoonnu kunin guyyaa firdi fuul rabbi guyyaa xurumbaan afuufamtiin baddii jedhan. Atmaan qarcabdu atoo awwattu atoo digalu maan jenne gosummaan akkasitti namuu gargar qaba. Hikmaan rabbiin kan godheef akka namni wal beekuuf malee akka namni ittiin wal qooduu miti. Akka nu wal beennuuf akka saraa sanyii firaa fi xoomii namaan banneef akkas rabbiin godhee kan namni wal beeku hikmaan isaa malee gostaan ittaan caalanii inna akramakum indallahi atqaakum. Kabajamaan keessan rabbi biratti na sodaata namaatu rabbi biratti gati qaba garuu gosummaan tun guyyaa tokkiin baddii jedhan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. guyyaa xurumbaan afuufamu nasabni namaatu hin jiru yaa namni tiyyaan nabaasii qofa fiiga malee harganaa harifataa na bira darbe kun gosa kamii namni wal odeeffatu hin jiru jechu gosti asuma baddi jechu namni gosummaa tanaan deemu inni nu wallaalaan. Abaazarri Bilaal ibnu Rabaa
gaaf tokko afaanii wali buhee wal dhaban Abaazarriin kun dallane Bilaali gurraacha kanaan yabna ummi sawdaa yaa ilma haati gurraattii jedhe Bilaalin arrabsa gosummaa isaatiin nasab isaatiin gurraattiin isaatiin arrabsa Bilaal ibn Rabaahi itti dhagaamte akkam akkanaan jedha gadaasan firdiin guddichi nama jidduu jiru rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam yaa rasuulallah Abaazarriitu akkana naan jedhe na arrabsa rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniin innaka mri'un fiika jaahiliya yaa Abaazar ati nama anga amma jaahilummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessaan baan arriiqab maanguddoon jaare diin irratti umriin dheeratte yaa rasuulallah arriitii yatana wallaalummaan na keessatti hafte yaa Bilaal dhiifama akkanumaan naan godhini boqootii ya dhukkee keessa sii ciibsisa milkeetiin kootu na gubbaa ejjadhii dhiifami kan akkasiin sii godhama akkanan naan godhini jecha labciiseef Bilaal ibn Rabaahi sanbooda dhiisee ol kaasee dhiifama walii godhanii sanbooda ittiin deebine namni waan kanaan deemu akka wallaalaa ta'e rasuula rabbiititu lafa nuukaan sallallahu alaihi wasallam da'uuhaa fa innahaa natina dhiisaa gosummaan tun ina jooftii jedhan rasuulatu jedhe sallallahu alaihi wasallam gosummaan ni ajooftii jedhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaaf namni nasabaa wal xiqqeessuu gosaa wal xiqqeessuu namni rabbitti amane tokko kalaa ilaaha illallah jedhe yoo nuti gosummaa wal qooduu dhabne gargar wal fo'uu dhabne tokko taanee wal qabanne biiteen nan jijjiiramtii jechuu rabbi warratti beeku rabbi nu haa taasisu inni afuraffaa ammoo siyaasa namni karaa hedduu fayyadamaa karaa hedduu laalaa social media haa ta'u reediyoo caqafatullee haa ta'u arra addunyaan zeenaa maal keessa oolte jedhee wanni namni walii laalu wama duniyaati wama siyaasaati akkanatti ta'an silaa namni bilbila harkaa qabulleen diinii ofii barachuu danda'a waan silaa da'waa gorsa garagaraa darbu silkii ofiitiin televiziinii ofiitiin laaluu danda'a namni yoo televiziinii manatti banatu TV islaamaa akkasuma TV waan silaa khayraata garagaraa dabarsu san laalamoo TV investimenti garagaraa qonna garagaraa addunyaan akkas keessa oolte arra ganda akkasii akkan taate jedhee wanni namni laalu TV siyaasaa waan sila addunyaati wal qabatu zeena akkasii laal malee wanni inni diinii gam televiziinii gam sila waan baratuutiin siyaasaa tanum gulbaanee waan kana fureen tarkaanuu qaba rabbi nu haa laafisu warra diinii tana dhaabbat rabbi nu haa taasisu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم